شاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاي قالي في كاري جالة موكان بيجي سافي به على جرت مرت كيسانو كان فولا كان فودا كينيا يوتيوب كينيا دبل برودكشن نهار دفاجتن أكثر كان فولا فيسبوك كينيا دبل برودكشن نهار دفاجتن أكثر كان كرا تيك توك كينيا تين كرا إنستغرام كينيا تين كارمون دون نهار دفاجتن نجيني كينيا بكم جرتن إسنها كأبو إسن جتا أراسك أكون فريكمو sagantaa ajaa'iba sagantaa bashannansiisuuf sagantaa bohaatti isiniif qabadheetiin jira. Maaliif jennaan gaa akkuma beekamu alhamdulillahi rabbil aalamiin waan irraa jiru waan isiniin jettan keessa gammachuun isinii qabadhee dhufee jiru. Gammachuun tiyyaas akkuma isin beektan gammachuun tiyya teessanii gammachuun tiyya teessan jechuudha. Saniifin akkana sasseeqee kanatti qoqqobla gammachuun tiyya teessan jechuudha. Kanaaf alhamdulillahi bakka khalees jiru arra jiru bakka arra jirus boruun jiruun isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii jaallatamoo maasha Allah isiniin jedha. Jazaakum Allahu khayran wa ahsanal jazaa galatooma hedduu takka na boonsitanii walillee boonsinee ana qofa kun ta'in nama na jirullee boonsitan akkasuma ifillee boonsitanii jettanii isiniin jedha. Insha Allah yoo rabbi jedhe badhaasa ajaa'ibatiin dhufaa jirra. Kanaaf akkuma dur baratame akkuma amma hojii teessanii like, share, subscribe godhuu hin dagatinaan dhaamsa keessanii malee dhaamsa kiyyaa miti dhaamsa keessanii wallaahi wabillaahi dhaamsa kiyya dhaamsa nu hunda keenyaatiin isiniin jedha. Ammas dirqama keenya Oromoo bakka Oromoon nutti himuu feetu Oromoon itti waa takka mammaakanii bakka bira dabruudha malee aaqila cinaa dhahii gowwaa rukuteetti hin Oromoo yookaan mammaaktu. Kanaaf gaa insha Allah yoo rabbi walitti deebinee gara fuulduraatti gaa Oromoon nuti hawaasni bal'aan kun waan takka wal guddisuu qabna wal fe'atu qabna wal jajjabeessuu qabna haamilee qabna. Koomentii teessan irra guddaa koomentii teessan barbaada. Koomentii gurra kanaan fudhachuudhaaf koomentii teessan baay'inaan irra caalaatti barbaada. Kanaan isiniin jedha gaa wallaahi hedduu kan gammadee isinillee adda bahuu hin fedhu dirqama yerootiif yoo taate malee wallaahi billaahi isiniin adda bahuu hin fedhu. Yeroo hunda isinii wajji bashannanu isinii wajji buhaaru isinii wajjin taphachuu isinii wajji qofalee bashannanuu jaalladha. Dirqama yerootiif dirqama bakka haala keessa jirru dalagaa binaan biizii waan hedduu kanaaf yoo taate malee namni lubbuun jiru gaa wal isinuma argaa walitti isinuma deebi'aa yeroo bareeddus waliin ni jiraata takka jiraannee waliin ta'u isiniitis ni jiraanaan isiniin jedha. Akkuma dur baratame gaa amalla keenya akkasuma haa ta'u isiniin jedha. Bakka finneen jirra akkana godhuun keenya nuuf haa taatu inni isiniin jedha. Wal jajjabeessuun barreessuun waliif koomentii dalagaa teenya nuuf haa taatu inni isiniin jedha. Hanga gammachuu biraa gammachuu ajaa'ibaatiin gammachuu tatana caaltuun gammachuu nu qofti nu gontiin Abiyyi Ahmed itti gammadu ta'u gammachuu abbaan fedhe gammachuu rabbiillee itti gammadu ta'u walitti himutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jedha.